sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisa guraan dhala 15/2018 ashamaa akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun diddaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru ilaalchisuun namoota bakka garaagaraa haasofsiisnee kutaa lammaffaa isaa qabannee isiniif dhiyaanna. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu Anmichuu Lammiiti. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa irraaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Hidhamtoonni siyaasaa muraasni mana dabaa mootummaa wayyaanee keessaa lakkifaman. Waggoota dheeraaf mana dabaa mootummaa wayyaanee keessatti falmattoonni mirga Oromoo dararamaa turuun ni beekama. Uummanni yeroo adda addaatti qabamanii murtoo adda addaa fudhachuudhaan gariin murtoo malee kan dararaman muraasni tibba kana lakkifamuun dhaga'ameera. Hidhamtoota kanneen keessaa Guutamaa Ruudaa, Tasfaayee Liiban, Addisuu Bullaallaa, Baqqalaa Garbaa, Gurmeessaa Ayyaanoo fi Dajanee Xaafaa galmeen himannaa isaanii addaan cituun guraan dhala 13/2018 hiikamuudhaan uummata isaaniitti dabalamaniiru. Hidhamtoota siyaasaa kanneeniif bakka isaan deemanitti simannaan bifa adda addaan taasifamaa akka ture odeeffannoon arganne ifa godha. Haaluma kanaan itti aanaa dura taa'aa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo kan ta'e Obbo Baqqalaa Garbaa gara maatii isaatti yommuu geeffamu uummanni magaalaa Adaamaa ba'ee simannaa ho'aa taasiseera. Obbo Baqqalaanis uummata isa simate kanaaf galata galchuudhaan dhaamsa jabaas dhaammateera. Hidhamtoota mana hidhaa keessatti hafanii dararamaa turan baasisuuf akka hojjetan kan dubbatan Obbo Baqqalaan sabni tokko ta'ee fi sabni gantaa qabu hin bitamu jechuudhaan caalaatti akka uummanni dammaqee mirga isaa falmatu dubbataniiru. Namoota mana hidhaa keessa turan warra dararraa adda addaa keessa turan akka isaan hiikamanii akka isaan maatii isaaniitti dabalamanii akka isaan isinitti dabalamanii uummata qabsoo gochaa tureeti. Nagaa isin gaafadhee galata isinii galchuu duwwaadha galanni keessan guddaa galatoomoo. Sabni tokko ta'ee sabni wal dhaga'u sabni gantaa qabu yoomiyyuu alagaa jala hin jilbeenfatu. Akkasuma Obbo Baqqalaan tokkummaan uummataa gatii akka qabu hubachiisuudhaan tokkummaa uummata Oromoo kanatti gammaduudhaan uummata kana mataa walitti qabuu keessatti namoota qooda fudhatan galateeffataniiru. Uummanni keenya waggaa dheeraadhaaf alagaa jala qabee kan inni ture gamtaa har'a qabu kana sababii hin qabneef ture. Har'a garuu Rabbiif galanni haa ga'u Oromoon tokko ta'ee mirga isaa kabachiifachuudhaaf yeroo inni itti sababii ta'eef ammallee kana keessatti namooti qooda fudhatan hundumti keessan galanni keessan hin badiin galatoomaan isiniin jedha. Naamusa tokkummaa fi jaalala amma qabnuun itti haafufnu jechuudhaan dhaammatanii yeroo ammaa yeroo wal qoqqoodanii qofaa deeman otoo hin taane yeroo akka Oromootti mirga ofiif qabsaa'anidhas jedhaniiru Obbo Baqqalaan. Naamusa amma qabnu kanaan wallaga'uu amma qabnu kanaan jaalala amma qabnu kanaan tokkummaa amma qabnu kanaan itti haafufnu. Amma yeroon isaa yerootti wal qoodan miti. Yeroo itti siyaasaan adda wal baasan miti. Yeroo itti paartiidhaan adda wal qoodan miti. Yeroo itti amantaa wal qoodan miti. Amma yeroo itti tokko ta'anii kaanii mirga ofiif qabsaa'anidha.
Itti fufuudhaanis obbo Baqqalaan qabsoon guddaan fuuldura akka jiruu fi bu'aa barbaadamu guddicha bira ga'uuf akka uummanni jajjabaatu dhaamsa ofii dabarsaniiru. Kanaatiif ammallee qabsoo guddaatu fuula keenya dura jira. Qabsoo baay'eetu jira. Qabsoo kanaan waan raawwate isinitti hin fakkaatin. Qabsoo inni guddaan ammallee fuula keenya dura jira. Akkasuma guyyaa kaleessaa jechuun guraandhala 14 hidhamtoonni hedduun mana dabaa keessaa akka lakkifaman beekameera. Isaan keessaa Durbee Caaltuu Taakkalaa, Dirribee Ittaanaa murtii du'aatti kan itti murtaa'ee ture. Weellisaa Eliyaas Kifiluu, weellistuu Seenaa Solomoon, obbo Olbaanaa Leellisaa waggaa 7 mana dabaa wayyaanee keessatti dararamaa kan ture. Ahmeddiin Jabaal koree Musliimota Itoophiyaa keessa kan ture. Akkasuma koree bu'uureessaa qeerroo bilisummaa Oromoo bara 2011 kan ta'e Jaal Dachaasaa Wirtuu, Leencoo Fiixaa, gaazexeessaa Alamuu Tashoomee, Caalaa Fufaa, Baaccuu Margaa hidhaan waggaa 18tti murtaa'ee kan ture. Guutuu Soorii, Asmaraa Balaay, Lammii Baqqalaa, Asfaw Abarraa, Faayisaa Lammaa, Waaqennee Roobaa, Barsiisaa Taaddasee Hordofaa, Mulunaa Daargee, Boonsaa Bayyanaa, Meeyaadii Ayyaanaa, Barreessaa Amantii Lookoo, Qananii Taamiruu, Lammii Gizaachoo, Urgee Abbabee, Nagaasaa Gulummaa, Obsee Taayyee fi kanneen biroo maqaan nun qaqqabiin mana hidhaa keessaa ba'aniiru. Oduu keenya biraan obbo Olbaanaa Leellisaa gammachuun koo guutuu kan ta'u yoo obboloonni koo hafan hundi bahanidhas jedhan. Obbo Olbaanaa Leellisaa hidhamtoota Oromoo qorqarbii sababii mirgaaf dubbachuu fi walgahii taasisuutiin qofaan hidhaatti kan darbataman 1000 keessaa isa tokko. Obbo Olbaanaan miseensa caffee naannoo Oromiyaatiif filamuun hanga bara 2010tti hojjetaniiru. Erga paartiin biyya bulchaa jiru bara 2010tti filannoo sobaan mo'ateen booda obbo Olbaanaan waajjira koongireensii uummata Oromoo damee Finfinneetti qindeessaa hawaasaa fi tarsiimoo siyaasaa dhaabichaa ta'uun hojjetaniiru. Bara 2011tti obbo Baqqalaa Garbaafaa waliin qabamuun muddee 11 bara 2012 adabbiin hidhaa waggaa 13 itti murtaa'e. Ergasii boodas hidhaarra kan turan dhiibbaa fi wareegama hedduun booda amma gara maatii isaaniitti dabalamaniiru. Gammachuun maatii firaa fi leellistoota isaanii daangaa dhabulleen obbo Olbaanaan garuu miira wal makaa keessatti akka argaman dubbatu. Qabsoon keenya iddoo kana ga'ee osoo hin jaallatin dirqiin bahuu keenyatti baay'een gammadaa. Haa ta'u malee hiriyootaa fi obboloota koo warra na waliin turan mana hidhaatti dhiisee bahuu koof baay'een gaddaa. Gammachuun koo guutuu kan ta'u yoo obboloonni koo hafan hundi bahanidhas jechuun dubbatu. Kana malees turtii mana hidhaa ilaalchisuun jalqabumaa kaasee hidhaan hafee hanga wareegama lubbuutti murteeffannee waan baaneef manni hidhaa badus tolus wanti nutti ulfaatu hin jirus jedhan. Ani akka qabsootti malee takka akka mana hidhaatti yaadee hin beeku jechuun kutannoo fi ejjennoo qabanis ibsaniiru. Haa ta'u malee dhiibbaan mana hidhaa keessatti guyyaa guyyaan Oromoo irratti raawwatamu caalaa kan isaan gaddisiise ta'us himu. Haala achi keessatti raawwatamaa tures wanti addatti Oromoo irratti raawwatamu tarii kan jecha afaaniitiin ibsamu miti jechuun attam gochi mana hidhaa keessatti Oromoo irratti raawwatamu akka keessoo isaanii hubee dubbatu. Namoonni ni hiikamu jedhamanii hin yaadamne hiikamuun isaanii qabsoon Oromoo hangam akka cimaa dhufe kan agarsiisudha kan jedhan hayyuun kun akka kanaan dura tarkaanfii 2 gara duraatti 3 gara boodaatti sun akka hin uumamneef uummanni wallaggeeffannaa fi tokkummaa isaatiin itti fufuu qaba jechuun yaadachiisaniiru. Mana hidhaatii isaan baasuuf aarsaan qeerroo fi uummata Oromootiin kaffalame olaanaa ta'uu cimsanii kan eeran obbo Olbaanaan silaa kabaja isaaniitiif malee hiriyootaa fi ijoollee qabsaa'ota keenya mana hidhaatti dhiifnee bahuun dhibee guddaadhas jedhaniiru. Warreen hafan hundi haga gadhiifamanittis qabsoon keenya itti fufuu qabas jedhan. Dhumarratti diddaa gabaa yookiin uggura dinagdee tibba kana taasifamaa tureen Oromiyaa bakkoota hedduutti milkiin kan xumuramee fi hiriirri mormiis geggeeffamaa tureera. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee hiriira mormii kana sababeeffachuudhaan bakkoota tokko tokkotti balaa uumuudhaan lubbuun namootaa akka darbes odeeffannoon bakka adda addaatti arganne ni addeessa. Haaluma kanaan magaalaa Jimmaa, Dirree Dhawaa, Haroomayaa, Madda Walaabuu fi kanneen kana fakkaatan keessatti lubbuun namoota 15 olii akka darbitu himame. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha.
oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa ture horii buli jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun sirba tokkoon booda gara qophii addaa oolmaa Oromiyaa guyyaa kaleessaaf guyyaa dheengaddaa isin biraan geenya ammas nu waliin tura. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii addaa uggura gabaa lagannaa fi fincila xumura garbummaa tibbanaa kan ilaallatu kan kutaaleewwan Oromiyaa keessaa bilbilaan haasofsiifne isin biraan geenyudha. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa galgala lixa Oromiyaa baha Wallaggaa Waamaa Hagaloo magaalaa Qasoo keessatti fincilli xumura garbummaa jabaan dargaggootaan taasifame. Diddaa kana irratti dargaggoonni ABO leellisaa qabsoo akka itti fufuu qaban illee ibsatan. Sirboota warraaqsaa hoo daggala ciraa ABO'n nu galee jira jechuun adda bilisummaa Oromoo faarsaa turan. Akkasuma qabsoon itti jiran qabsoo abbaa biyyummaa Oromoo hanga mirkanaa'utti kan duubatti hin deebine ta'ullee dubbatan. Kallattiin hiriiricha keessa dhaabbatanii dargaggoonni sagalee qeerroof ibsa laatanii jiru. Dhagaan jira. Gaan dhaggeeffattoota keenya kan nuti bilbilaan dhaggeeffataa jirru mormii hiriira fincila xumura garbummaa lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa aanaa Waamaa Hagaloo magaalaa Qasoo keessatti amma sa'a kana godhamaa jiru. Galgala kana kan dargaggoonni fi qeerroon magaalattii waliin ba'anii dhageessisaa jiranidha. Hello. Egaa dhaggeeffattoota keenya namootni nuti bilbileef hundi isaaniillee namni nuti bilbila kallattiin bilbileef illee akka keessa jirudha kan nuti argaa jirru. Sagaleedhumaan illee nu haasofsiisuudhaaf carraan argan. Saayitichis saayitii dargaggeessi qeerroon sagalee miira aariif keessa galee diddaa jabaa dhageessisaa jirudha. Amma bakka jirtu lixa Oromiyaa Wallagga Ba'aa magaalaa Qasoo keessa jirta. Dhagaa maraa? Dhagaa jira. Akka natti himaa jirtanitti lixa Oromiyaa Wallagga Ba'aa aanaa Waamaa Hagaloo magaalaa Qasoo jedhamu bifa ho'aa ta'een gaggeeffamaa jiraachuusaa sagaleedhaan dhageessisaa akka jirtu kanatti naaf himte. Amma fincilli jiru qeerroon magaalaa Qasoo. Fincila guddaa dammoo biyya gootota kanaa jinaa jedhamu keessa gammachuu obbo Baqqalaa Garbaa ba'anii kan wal qabatu. Har'a magaalaa Jimmaa keessatti ajjeechaa garmalee raawwateera. Akkasumas magaalaa Harammayyaa Ba'aa Oromiyaa keessatti ajjeechaa humnaan olii wayyaaneen uummata irratti fudhatteetti. Gama tokkoon immoo obbo Baqqalaa Garbaa mana hidhaatii ba'anii jiru. Isa kanaan wal qabsiisee gammachuu obbo Baqqalaa Garbaa sirmaachaa diddaa fincilaa isin gochaa jirtan kun akkam maalirra ga'ee jira maal fakkaata akkuma sagalee manu dhageessiste bifa ho'aadhaan kan isin dhageessisaa jirtan. Mee haalota amma ta'aa jiru naannoo sana irraa waa muraasa nuuf himi dhaadannoowwan sagaleewwan garaagaraa dhaga'aman jiru hidhamtoonni akka hiikamaniif. Haalonni jiran ammas qeerroon keenya gara dudduba deemsaatti jiru. Kan beekayyuu immoo hidhamtoonni fakkichaan ammas dudduba kan jiran kan jedhamu jira. Sanaaf deemma qeerroon magaalaa Qasoo borillee amma gabaan akka jiru namni tokko akka gabaan ba'anii duula biree hojii nagannaatan. Akka itti fayyadamu kan jiru kan baay'eetti gammanne kan jiru illee amma ganaa akka sirratti kan jedhamudha.
Akka quba qabnutti artistii jabaa Mo'ii Bulbiluu Qawwee bakka sana akka hidhamee jiru dhaga'aa ture. Mee artistii Mo'ii Bulbiluu Qawwee jedhamanii jiru akkasuma jireenya ayyaanaa fa'aa obboleessa Dirribee Ittaanaa dabalatee akkasuma Nadhii Gammadaa fa'aallee bakki buuteen isaanii namoonni dhabaman jiru. Isaan kanaaf akkam sagalee akkamii dhageessisaa jira dargaggoon? Dargaggoon ammoo iyyuu kan isaan jechaa jiran qabamaan siyaasaa wayyaanee humnaa boodaatiin jechuun akka nuu bahudha. Artistii Mo'ii Bulbiluu Qawwee sunis immoo innillee akka nuu gadhiifamuu dhala siyaasa kan ta'e hundumtuu mirga Oromoo kabajamu Oromoon abbaan biyyummaa isaa nu haraageeffamu kan jedhudha qeerroo keenyarraa kan ka'aa jiru jechuudha. Daan kun guutummaa Oromiyaa keessatti akka jabaatee finiinuu fi dhaadannoowwan gurguddaa akka dargaggoonni keenya dhageessisuu qaban fincilli kun akka jabaatee itti fufuuf wantoonni isin gochaa jirtan maal fakkaata? Fincilli kun akka jabaatee godhamu kan hundi godhamaa jiru. Qeerroon magaalaa Dabsoo Abasirra deemee sagalee guddisuudhaanis keessa deemee namoota hojii hojjetan maal hojii hojjenna seenaan keenyas beekamaa jiru. Utuu tokko wani sammuu tokko akkamitti nyaata tokko akkamitti hojjeta irraan takkaa tokko taane qabsoo kana galmuun keenya jedhamu irra jirraa jechuudha ammas. Uggurtii gabaa keessattuu waamaan oomisha midhaaniitiin baay'ee beekama. Midhaan isaa akka inni mootummaa biraan hin geenye akkasumas gibira akka inni hin gabbarreef illee labsi gidduu kana qeerroon labseenii akeeka. Isa kana uummata hubachiisuu irratti maal fakkaata? Uummata hubachiisuu irratti qeerroon qabsoo mabaa hojjechaadha. Arasaayuu harki caalaa nama akka durii uummannis barataan barsiisaan hundumtuu walii galee jira. Waltaanii bakka diddaan kun akkuma dabalatan muqaalessi gabaa maali dabalatan doolaara Turkii jedha waan isaan nu baraanne. Kana kanaan kan wal qabatu gabaa illinnaan saga qabatu gaaffiin gaafatan akka nu deebi'u kan jedhamu sana ittuma funnaa kan jedhamu sana jennuun keenya achi sanarra gaafa nu jedhu haaromsi jedhamu kun waan muraayyuu godda barsiisan fakkaatu. Mana kabinet kanuma kali irra jirtudha. Fakkeenyatu wal jirte achuma afaan namatti akka jira. Badaa akkasitti haaromsuuti ga'an jira wanta jedhamu sun nama shakkisiisa. Arranni maal baree arranni soo baree luqa lammataadha Oromoo. Kanaaf arranni maqaa nama kaasoo arbaan kan akka obboleessaa ammas candaan akka tasaa'ibanti addunyaa baay'ee soorataman kun kaafama feduriidha. Haadhollee hafuura kaliyaasutti yaabbanne waa'ee haaromsa kanaa gurra yaa'an jiru. Gowwoomsaan sun ammaallee nima jiraa. Waa tokko tokko fakkaa'essanii sobanii gadaaduu dimokiraasii jedhu ani wantoota amma kanatti uummata keenyaaf gaatee jiru wanta kan jirattan beekan. Jabaanni amma nuun duraanis ta'ee eeggaa darbee. Foollee kan ijaaru isaan mala. Abbaa gadaa kan fuudhu mudu isaa mala. Fayyuu immoo takka gadaa sun ijaarra bakka foollee ijaarra uummata walitti qabu. Wanti isaan tiraansikaalii hojii nagariisanii hojjetan hanga kana jiran natti fakkaatu. Deebinee isin hubanna turtii gaarii. Akkasuma haala diddaa tibbana magaalaa Jimmaatti ta'aa ture kan hordofaa turan qeerroon bilisummaa Oromoo Jimmaa sagalee qeerroof bilbilaan gabaasa nuu laataniiru. Qeerroo Jimmaa Jaalmichuu Lammiitu haasofsiise. Gabaa lagannaa magaalaa Jimmaa akka guutuu Oromiyaatti hirmaate keessaa Jimmaanis adda durummaan hirmaatee jira. Mee akkam ture wanti magaalaa Jimmaaf mooraa Jimmaa Yuunivarsiitiitti adeemsifamaa ture? Magaalaa Jimmaa fi mooraa Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti qeerroon bilisummaa Oromoo jalqabuma kaasee hanga ammaatti abbaa guddaa kaffaleetu uummata kana hunda of barsiise. Bara darbees bara deengaddaas wareega guddaatti kaffallee yoonaan geenye amma garuu haalli Jimmaan ka'ee akkaataa itti barataa yuunivarsiitii quunnamee karaa hundaan iyyuu qabsoo barbaachisu deemsisaa jira fi haalli irra jiru haala bareedaadha. Ka'umsi isaa siifimuu gaafuma jira guddi magaalaa lagannaa sana iyyuu qeerroon bilisummaa Oromoo magaalaa fi yuunivarsiitii walitti dhufee mari'achaa ture. Achi booda hundumtuu bakka jiru irratti karaa cufuu fi magaalaa keessatti akka konkolaataa waraanaan dabarree fi lammatummoo akka suuqiin dhookanii hoteelli garaagaraa banamnee fi akkaataa akkatti baankiin garaagaraa wanti hundiyyuu akkaataatti cufamu hundayyuu
kana hunda tarsimoo bilisummaa Oromoo baasin hunda yuuralees walii kamnune walii sibsine ayyee akkasitti deemnee jala bultii sana akka itti gargaabaane gaafa wixataa egaa hundumtuu karaa cufuu eegalle achi booda abidda bobeessuu gommaa bobeessuu fi wanta hunda karaa guuruu eegalle bakka bakka jiru irratti hunduu hundumarraa. Mee akkuma seenaan beekutti kun seenaa qabsoo bilisummaa uummata Oromoo keessatti boqonnaa haaraadha jedhee yaadanii gama koonii maaliif yeroo adda addaatti yommuu barattoonni mooraa yuunivarsiitii Jimmaa fincila diddaa godhanii hawaasni magaalaa Jimmaa haga kana barattoota waliin hin hiriiru inumaayyuu qaama mootummaa waliin hiriiree yerootti barataa keenya dabarsee humna diinaaf laataa turetu jira kun garuu yeroo ammaa kana sun jijjiiramee hawaasni magaalaa Jimmaa barattoota waliin hiriiree diddaa amma geggeeffamaa jiru kana adda durummaan akka ta'u maaltu kana fide jettee yaadda jijjiirama kana? Jijjiirama kana kan fide baay'een nama haala jijjiiramaa tarsiimoo ofiidoo tarsiim jedhu kan hin hubanne. Ayyee. Yeroo bilisummaa Oromoo garuu hojii kana hojjechuuf uummata Jimmaa kana jijjiiruuf. Ayyee. Aarsaa humnaa olii kaffalaa turre hanga ammaatti iyyuu namoota yookaan dura heddii ta'anii namoota dura bu'anii. Ayyee. Sirriitti ijoollee hedduu leenjii walii kennine waa'ee qeerroo kanaa fi waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo kana. Ayyee. Akkasuma ijoolleen amma dirree qabsoo jiru kan keessatti baay'ee nu gargaaran hojjetaa turan kanneen akka Jaalataa Lammiifaa kana. Baay'ee aarsaa humnaa olii nu qopheessisaa turanii aarsaan keenya garuu miidhaadhaa yookaan akkasuma reebbisaa duraan kana ta'e. Ayyee. Ijoolleen biraa wareega addaa kaffalanii jiru. Kanaaf yeroo bilisummaa Oromoo hojii kana keessatti hiree guddaa hirmaannaa guddaa qabate. Ayyee. Akkasuma gadaan Jimmaatti dhibee odaa walitti taareffamuu irratti xiqqoo nuti qeerroon bilisummaa Oromoo sana dhimma bahuudhaani. Ayyee. Namoota yookaan namoota hubannoo qaban irratti barsiisaa turre gaafa sanatti yeroo irreechaa fi akkasuma. Ayyee. Yeroo barattoonni yuunivarsiitii alatti baay'ee dararamaa turre uummatumatti illee hojjallee maal hojjetuudha dhageessanii maaliif akkasitti nu ilaalchine uummata keenya baay'ee kakaafachaa turre yeroo sana jiru. Egaa kun waan addaa fi hojii boonsaa yoomiyyuu seenaa yaadatudha. Mee gaafa gabaan lagannaa kun geggeeffamaa ture sanatti namoonni tokko jechuun manneen daldalaa tokko gara fincilaa kana yookiin immoo gara uggurtii kanatti seenuu dinnaan uummanni magaalaa sun tarkaanfii bakka itti fudhate tokko ni jira. Sun maal fakkaata? Warreen didan kun immoo warra akkamiidha? Warri hoteelaa cufuu didan, warri geejjiba fa'aa magaalaa sana keessa sossoosuu barbaadan jiru jedhama. Isaan kun mee akkamitti naaf ibsuu dandeessa? Jalqabumatti ajiitti jedhamu magaalaa Jimmaa keessa. Ayyee. Yeroo iddoo kaampaasii keenyatti yoodha iddoon sun namichi mana sana. Ayyee. Tigiree ture abbaan mana sana ilmi isaa tokko mucaa Amboo tokko mucaa Oromoo tokko fuudhee ture. Ayyee. Achi booda mucaan Oromoo kun hiriira kana argitee yookaan haala ijoolleen hojjetan kana argitee baay'ee si tolee itti makamtee jennaan maafitti makamtee mucaa kana reebee mucaa kana harka wayii cabsee. Ayyee. Akkasuma mucaan kun sanarratti baay'ee miidhamteetu uummanni irratti bahee akkasuma barattoonnis bahanii. Maal jedhama maqaan kaaffee kana? Maqaan kaaffee sana ammaati maqaa isaan qabanne garuu yeroo sana achiin ture haala sana keessan ture. Yeroo sanatti laajjii sana achi booda namichi mucaan sun intala kana reebeen badin jedha. Achi booda abbaa mucaa sanaatu jireera namicha qabanne. Ayyee. Iddootti osoo namicha irratti bulchaan fudhatamu jiru poolisii Oromiyaa gidduutti nurra ture. Ayyee. Bu'uura namicha poolisii Oromiyaa to'atamee qabanii sokkan erga poolisii Oromiyaa qabanii sokkan immoo manni sun akka jirutti qeerroodhaan barbadaa'eera. Anis odeeffannoo kana toora sooshaal miidiyaa irraa ilaalaan ture. Inni biraan qabeenya diinaa kan ta'e kaampaanii diinaa yoomii Oromiyaa keessa akka garaasaa gulufaa turetu jira. Salaambaas kan jedhamu irratti illee tarkaanfiin akka fudhatame quban qaba. Mee inni kun naannoo kamitti ta'e haala kamiin? Jalqabumatti osoo gara konkolaataatti dhufin manneetii gamoo garaagaraa irratti akanii ejjennoo fudhachuu harkisa qeerroon bilisummaa Oromoo. Ayyee. Baay'ee gorsannee keessatti iyyuu gamoo fooyya'aatti iddoo jedhamu tokko qotiidha kubbaatiin asirra jedhanii fooyya'aatti iddoo jedhamu tokko gamoo tokko jira. Ayyee. Gamoo sana baay'ee gorsinee jala bultiisaa yookaan gaafa wixataa gorsinee jennaan dideetu ijoollee humnaan gaafa itti deemuu barbaadu. Akkasuma qeerroon murtii irratti fudhatee amma gamoon sun keessatti iyyuu gaafa wixataa baay'ee gubachaa oole.
akkasuma malliin nagahee deddeedhaa naannoo sana jiran guutummaa illee barbadeeffamanii ijoollee namoota sirkees illee kan keessa hojjetu ture. Manneen sunis barbadeeffame ture. Dhimma konkolaataa Salaam Baas irratti immoo jalqabumaati taanee nuti daraaraa yeroo wal lolaa deemaa turre. Mooraadha baay'ee aarsa guddaa kaffallee kaan rukutamee rasaasanii kaan immoo akkuma jirutti iyyuu jara jibannee ariinee baafne. Uummata kaafanii hanga harkaa beddoon jedhamu jira Jimmaa keessa. Deemaa turre achi booda naannoo buufata konkolaataa kana geenye qeerroon Salaam Baasii kan argee already yeroo sanaaf dhiisaa jennee achi booda deebi'amee Salaam Baasii sun barbadeeffame irratti ijoollee keenya baay'ee wareegame ture. Mee gara namoota wareegaman kanatti si deebisa. Namoonni wareegaman kun qaama hawaasa magaalaa keessaa moo barataa yuunivarsiitii keessaati? Barataa yuunivarsiitii keessaa sararaan naamuun jiru. Qaama hawaasaa keessaa baay'ee hawaasa keessaa immoo ijoollee naannaarraa dhufanis jiru. Akkasuma ijoolleen magaalaa jiru gara caala hawaasa keessaa barataa yuunivarsiitii garuu baay'ee miidhagaadha malee wareegamne baay'een. Mee kan tarkaanfii kana fudhate qaama wayyaanee keessaa jechuun loltoota wayyaanee keessaa federaal poolisii moo humna ittisaa moo humna kam? Jalqaba qaama kana gara caalu poolisii Oromiyaa jalqaba xiqqoo ishee haala nu beeksisaa turanii nurraa dhowwaa turanii. Dursanii nu bira ga'anii kan keenya nutti dhugaasanii otoo ijoolleen kiisii kanatti akkasuma rasaasa bakkichuu waa tokkotti fakkaatee hundumtuu dhiibbaa humnaan gaafa itti deemu. Iddootti fakkeenyaaf naannoo mooraatti tokko furdisaa yuunivarsiitiitti. Mul'atti hordofaa jiran irratti kan tarkaanfii jalqaba tarkaanfii addaa fudhate poolisii federaalaati. Akkasuma naannoo ajiitti iddoo isin jedhetti kan tarkaanfii fudhate poolisii federaalaati. Anuma biratti immoo mooraa guddaa fuulduratti ta'uudha eegamanii kanumti akka booddeen baattiree kee hospitaalaan geenye ijoollee nama furturanii. Isa kanatti ramadhan ta'anii amne malee nuti poolisii federaalaatti keenya burqaafi alaabaa burqaafi humna dabalataa waammatanii yuunivarsiitii keessa gadi ba'anii. Kan yuunivarsiitii keessa gadi ba'anidha. Kaan gararraa jiru hiriiraan ijoolleen kaan godhaa jiru warra goodaatti dhukaasuu warra gararraatti dhukaasaa tura yeroo isaan. Amma namoonni wareegaman kun warri qaama miidhaman illee akka jiran jiru. Warri qaama miidhaman hospitaala Jimmaa jiru? Amma qaama kan miidhaman walii gara nama uffatanii saddeetidha. Miidhaachamaan kan irra deemu warreetii hangama baay'ee lubbuun isaanii kan shakkamaaf nama saddeetidha. Kan wareegaman immoo warreetii xiqqoo hospitaala shanan gibeeksisin keessu asitti fidu wanta ta'eef odeeffannoo qabnu ammaaf nama shan. Mee amma haalli magaalaa Jimmaa maal fakkaata? Mooraan yuunivarsiitii hoo? Mooraan yuunivarsiitii amma haala baruu barsiisuun biyyuu dhaabbate. Wanti biyyuu cimsee wal ilaalaa jira. Akkasuma mooraan magaalaan Jimmaa immoo baay'ee haala sodaachisaa keessadha. Maqaleessa keessatti iyyuu makalaagaa fidee galchee. Baay'ee qeerroon iddoo garaagaraatti ejjennoo gochaa ture. Akkasuma jarri baay'ee humnaan kan jiru kan banuu barbaadu kan isaanii. Ayyee jaala keenya dhumarratti dhaamsa yoo qabaatte qeerroo bilisummaa Oromoo fi walumaa galatti uummata Oromoof. Ani waan hin jedhuun qabu garuu qeerroon bilisummaa Oromoo bakka jiru irratti akka humnaa olii kaffallee zinaan keenya jirra. Kanaaf qeerroon barattoota yookaan qeerroon bilisummaa Oromoo yuunivarsiitii Jimmaati akkasumas qeerroon bilisummaa Oromoo magaalaa Jimmaati. Karaa kamiyyuu jabaatee hojii amma hojjetee kana haala boonsaadhaan akka hanga bilisummaatti sochoonuufi. Akka nuuf jabaatanii dabarsaa inni biraa immoo akkuma walii galaa biyyattiitti qeerroon bilisummaa Oromoo karaa hundaan iyyuu wal dhagee akkasuma ajaja sooshaal miidiyaa soomsinee ajaja keessaa waliif dabarsuu hunda dhagee hayyuu biyyattii yookaan galma keenya sana akka waliin deemuun jedha galatoomna. Ayyee jaala keenya magaalaa Jimmaarraa bilbilaan yaada kennuuf laatte baay'ee ulfaadhu galanni kee bilisummaa ta'u. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qopheessaan sagantichaa Anqalbeessaa Dhangi'aan ture. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf dhiyeeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.